osoo miila kiyya hin cabne dalageetii si fida je'ee boo'ee si duratti. Isiinis waan rabbii fideeti waan rabbii fide nama qeebalaniiti alhamdulillah jee jettee akka obsu goote. Osuma haasa'utti jiranii seenaa isaa irraa himuu eegalee fi siidhaaf. Abbaan isaatis haakima akka ture ni himeef. Baala adda addaatii fi waan adda addaa fayyadamee nama fayyisuu akka ture itti hime. Kitaabaleen isiin agarteessanis kitaabalee abbaan isaa irraa barate ture. Abbaan isaa beekumsa fayyaa qabaachuu ture hayyuu ture. Sani abbaan kiyya anaa ijoollee beekumsa kana kan baradhuuf jee biyya biraan erge. Eegana ergee boodallee hedduu hin turre. Abbaan kiyya ni du'e. Akka abbaan kiyya addunyaa tanarraa gama fuula rabbii deemetti hedduu osoo hin turre ummaan xiyyaas itti aante. Eegas booda obboleeyyan kiyya mana keenya gurguranii waan jiru addaan qooddatanii haqa kiyya na dhorkanii na ari'an manarraa. Adeera kiyya biraan jiraachuu eegale akkasitti. Adeera kiyya birallee hanga takka eegaan ture booda. Adeerri kiyyaas maallaqa takka harka na kaayeetii manaa na ari'aniinis ishii dalagadhu naan je'e. Akkasittiin ifirraa biyya teessan tana dhufee as jiraachuu eegale. Biyya tana keessattillee waan hedduu dalageetiin jira. Haala kanarra turuus dalagaaniin dalaguu ture kitaabalee abbaa kiyya dhiisee deeme dubbisuurraa na dhorkite. Kitaabalee ati agartu kana hunda sammuu tiyya keessatti qabadheetiin jira. Beekumsa abbaan kiyya dhiisellee irraa dhaaleetiin jira yoo maallaqa isaa hin dhaallees. Yoo rabbiin qabeenya natti kenne mala yaalaatiin banachuu yaada qaba jeen. Osuma akkasitti ta'anii haasa'uutti jiranii uraa gidaaraa keessaa hantuunni bahee fiiguu eegale mana keessa. Isiinis iyyiteetti maxaraga fuutee gama hantuuta sanii fiide. Hantuunni kun gidaara urataa kanarraa bahaa hogguu na darara. Uraa gidaaraa tana nurraa cufi jettee. Innis seeqee haaya nin cufa jee guyyaatti aanu uraa san cufuudhaaf lafaa ka'e. Sanii osoo uraa san lallaaluu uraan san tanarra guddoo akka taate arke. Uraa san keessallee sanduuqa takkaatiitu jira. Yeroo sanduuqa san baasee ilaalu hedduu rifate. Sababni nuu sanduuqni san maallaqa hedduu qabaachuu ture. Yeroo san dafeeti maallaqa san hunda kiisha isaa keessa kaayate. Akkasitti sanduuqa bakka isaatti deebisee gidaara san tolche. Garuu jaartii isaa waan arke kana ittiin himne ture. Huccuusaa jijjiirratee dhiqatee isaa manaa bahuu deemu jaartii isaa akkana jetteen. Aboo miilaa si dhukkubaa eessatti deemta jetteen. Magaalaa baheetiin miila kiyyaaf dawaa bitadha jeen. Maallaqa isaa fiddee bitatta jetteen. Innilleen rabbiitu jira je'eeti manaa bahee akkasitti kara magaalaa deeme. Kara magaalaa deemee dawaa bitatee miila isaa san dibe. Muka jala taa'ee yaaduu eegale eegas booda. Toora sa'aa takka booda miilli isaa wayyaawee jiraaf. Makkubbiin isirraa deemte. Madaan isaatis xiqqishorraa wayyoote. Eegasan booda kara magaalaa gabu'ee waan manaaf barbaachisu hunda bite. Waan nyaatanii fi waan dhuganii fi waan uffatan jidduu meeshaan inni bite hedduu turte. Akkasitti meeshaa san qabatee kara mana isaa gale. Yeroo jaartii isaa waan dira kana argite hedduu irraa gammadee ture. Sababni nuu takkaa meeshaan akkasii mana isii hin seenne ture. Eegas booda maallaqa harkisan isii harka kaa'e. Maallaqa kana kalee uraan hantuunni keessaa ba'e san keessaa hin arke. Maallaqni kun haqa keeti. Akka feete godhuu ni dandeessaatii hodho jeen. Isiin illeen haala gurbaa kanaa yeroo argite. Nama amanamaa nama hin kijibu. Nama warra isaatiif yaadu ta'uu isaa yeroo argite. Maallaqa kana atumaan qabiitii akka feete itti godhi jetteen. Guyyaatti aanu gurbaa kun warra mana tolche yaamee mana isaanii san haara yoomsuu eegale. Manni isaaniilleen hedduu bareede. Jiruu isaaniitilleen hedduu jijjiirame. Halkan tokko jarri lamaa kun hiraata isaanii wajji nyaachuu turan. Sani gurbaan kun akkana jee. Yaa Rabbi karaa ati jaalattu irratti akkaan qullisuuf na gargaari. Yeroo jaartii isaa jecha isaa kana dhageesse. Jaarsa kiyya ammaan dura yaa Rabbi akkaan guutuuf na gargaari jedhuu ture. Ati amma yaa Rabbi akkaan qullisuuf na gargaari jette. An dubbiin tun naaf hin galleetii naaf ibsuu ni dandeessaa jetteen. Jaarsa kee ammaan dura miskiina hin turre. Akkasumattillee takkaa hin rakkanne. Garuu jaarsa kee kun hedduu doyna ture. Uraa gidaaraa hantuunni keessaa bahe san keessatti sanduuqaan maallaqa keessaa arge san sanduuqa san keessatti maallaqa wali qabuu ture. Sani sanduuqa san akka guutuuf Rabbi kadhachuu ture. Saniif yaa Rabbi guutuu irratti na gargaari jedhuu ture. Jaartiin isaa yeroo dubbiin tun galteef Pooyaa akkana jette. Ani jaarsa kiyya hogguu nyaata xiqqishuu fiduu ture. Akkasumattillee takkaa huccuu natti hin binne. Mana keenyaafillee waan takkallee hin goone. Ana rakkoo san keessa na jiraachisee ifi bashannanuu ture. Haala san keessaa Rabbii na baaseef galanni haa ga'u jette. Jaarsi isii imimmaan sirraa haqee waan dabareef hin sheenooyin haala amma keessa jirtu kana laale. Manni keessirraa jijjiirame. Jireenyi keetilleen siif bareede. Duraan miskiina taatus amma hulaa kee miskiinonni dhufanii dhadha'an. Sababni nuu ati arjaa waan taateef. Wanni dabaree Taafti hedduudha. Qabeenya harkan karaa Rabbiin jaalatu irratti akka kannannuuf Rabbii kadhadhu. Isiinis Rabbii sii galatoonfattee jecha haati isii jedhuu turtee yaadatte. Waan xiqqoo harkan irratti yoo Rabbii galatoonfanne Rabbii waan guddoo nuuf kenna. Garuu waan harkan irratti Rabbii galatoonfachuu dhiisnee yoo hiraarre
waan qabnu hundaatu nurraa deema jedhuu turteen haati isii. Innilleen haati xiyyaa kana jettee du'aa naa godhuu turte je'een. Yaa Rabbi ilma kiyyaaf mana bareedaa kanni ammallee jaartii gaarii tan yeroo rakkoo isa cinaa dhaabbattu kanniif naan jedhuu turte. Hunoo du'aa inummaa xiyyaa arraan ta'e qeebalamuu isii arkeetiin jira je'een. Gurbaan kun mana yaalaa banachuu ammaan dura yaada qabaachuu ture. Yaada isaa san dhugaatti jijjiire. Mana yaalaa banatee manni yaalaa isaa beekamaa ta'eef akkasumatti illee maallaqa guddaa galchuu eegaleef baatii lama keessatti qabeenya guddaa dalagate. Akkasumatti illee maallaqa ammaan dura jaartii isaatirraa fuudhe san ni kenneef. Waan kana hunda ollaan isaanii san arkuu ture. Ollaan histii fi kibriin qoma isaa gurraachomsite kana jara lamaan kana hedduu jibba ture. Ollaan kun dalagaan isaa ni khasaarte. Sani jaartiin isaa ollaa keenya kana akkanatti tujjaaromerraa yoo maallaqa liqeeffattee hoo jetteen. Inninis abadan miskiinticha kanarraa hin liqeeffadhu. Arra tujjaaromee haalli isaa jijjiiramus ammaan dura miskiinaanii sadaqaa kennuu tureef sanii bar akkamitti maallaqa gurbaa kanarraa fuudha jee. Haaluma sanirra osoo jiruu mana isaa gurgure. Akkasumatti illee jaartiin isaatiif ijoolleen isaa dhiisaniiti biraa deeman. Inninis mana dhabee karaarra jiraachuu eegale. Isaa karaa gubbaa taa'ee sadaqaa kadhataa jiru. Ollaan isaanii kun bira dabare. Yeroo san sadaqaa kadhateen yeroo garagalee ilaalu hedduu rifate. Sababiin ollaa isaanii sanii. Ollaan isaanii miskiinticha akkana karaarra beekun gurbaa kanaan akkana jeen. Ammaan dura gaafa intala tana hifuune san ati akkana sadaqaa kadhachuu jiru anaatu maallaqa sitti kennuu ture. Sani akkanatti ana bira dabartee jiruun ta'e jijjiiramtee ana karaarratti bahee jeen. Gurbaan kunis akkana jeen. Ati akkanatti karaarra kasi baase bar histii ta'eetii fi jibbiinsa namaaf qabaachuu turte saniitiitu akkana karaarra si baas jeen. Amma garuu kottu mana keetiitiin si deebisee dalagaa bareedduu takka siif kenna jeen. Yeroo san ollaan hinaafaan kun yeroo akkas je'uun ollaan hinaafaan kun imimmaan ija isaatirraa bubuutee haaya jeen. Baatii takka booda jiruun isaa jijjiiramuu eegalte. Akkasumatti illee jaartiin isaatii fi ijoolleen isaa isa biratti deebi'an.